Ashamaa kan jirtu kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi hordoftoota Odaa Miidiyaa Intarneet. Oduu ta'atanaa qabannee isiniif dhiyaanneerraa haga dhuma oduu keenyaatiin waliin turaan affeerraa keenya. Mata duree oduu keenyaa fi odeeffannoo keenya guyyaa har'aa gurra biraan isin ga'uuf filanne keessaa shororkeessaa Abaaboo Shanee irratti tarkaanfiin hadhaawaan fudhatamaa jiraachuu isaan wayita ammaa kana 4 Shanee dhabamu. Mootummaan Dr. Abiyyiin hoogganamu biyya kamuu duukaa jaalalaan jiraachuu waliin guddachuu malee fedhii waraanaa akka hin qabaanne dubbachuu ta'a haga dhumaatti waliin ta'aa isiniin jenna. Shororkeessaa Abaaboo Shanee irratti tarkaanfiin hadhaawaan fudhatamaa jiraachuu isaan wayita ammaa kana 4 Shanee dhabamaa jira. Hordoftoota keenya argaa dhageettiin keenya guyyaa har'aa inni jalqabaa Oromoon gadhee hin dhalchu warra dhalchetu beekaan jecha uummata Oromoo biratti beekamu ta'ee jecha tuffii ta'uu agarsiisa. Nutis waa malee kan hin kaasne. Mootummaan uummata keessaa bahee uummata isaaf hojjetuu fi miidhamni uummata isaa itti dhagahamu mootummaan Dr. Abiy Ahmed nagaan dhala namaa hundaaf nagaan uumama hundaaf kan jedhutti waan amanuuf maqaa uummata bal'aa Oromoon ijaarramee siifan qabsaa'aa jechaa uummata kana darara keessa kan buuse murna shororkeessaa Abaaboo Shanee jedhamuuf waamichi kan taasifame waggoota 2 fi isaa ol ta'aa jira. Maddi waamicha kanaas nagaaf dursa laachuu kan jedhudha. Yaa hordoftoota Odaa Miidiyaa Intarneet akka garaa harki surree hin muru jedhu mitiire. Nagaa barbaaduun mootummaan dhiyaate murna shororkeessaa Abaaboo Shanee biratti tuffii taatee argamte. Inumaayyuu humna jabaa gootee of dhiyeessuudhaan amma dandeessu yaalte. Oromiyaa dirree jeequmsaa gootee hawaasa Oromoo dararte. Kunis gahuu dadhabnaan mootummaa gootee of waamuun kiiloo 4 hawwite. Haa ta'uutii obsaa fi dhiifamni akkuma daangaa murtaa'e qabu murni kun kana caala adeemuu hin qabu jedhee kan amanu mootummaan shiftaa Abaaboo Shanee fi fakkaattota isaa irratti tarkaanfii keessa deebii hin qabne fudhachaa jiraachuun odeessi keessoo tokko ni addeessiti. Keessumaa miidiyaan OMN jedhamu haqa dabsuudhaan mootummaan hawaasa nagaa irratti tarkaanfii fudhachaa jira jechuun gabaasus dhugaan lafa jiru garuu faallaa kanaati. Haala qabatamaa amma jiruun tarkaanfiin keessa deebii hin qabne mootummaan humnoota finxaaleeyyii Amaaraa fi Shanee irratti fudhachaa jiraachuun achi buuteen jarreenii dhabamaa jiraachuu odeeffannoon gola isaanii baate ragaa guddaadha. Kunis yeroo ammaa kana wacni jaraa miidiyaa hawaasaa irraa dhabamuun ragaa isa olaanaadha. Hordoftoota keenya addeessa keenya isa biraan mootummaan Dr. Abiyyiin hoogganamu biyya kamuu duukaa jaalalaan jiraachuu waliin guddachuu malee fedhii waraanaa akka hin qabne dubbachuu isaaniiti. Tibba kana sodaan jiru mootummaan waraanatti seenaa jira Burraa Karrayyuu kan jedhudha. Kabajamtoota Odaa Miidiyaa Intarneet ijaa fi gurra keessan kan ta'e miidiyaan keessan dhuguma mootummaan biyya kan waliin waraanatti seenuuf adeema kan jedhu odeeffannoo garagaraa qindeessuun adda baaseera. Dabalataanis guyyaa kaleessaa muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed haasawaa kabaja guyyaa raayyaa ittisa biyyaa marsaa 116ffaa irratti taasisaniin biyya kamuu waliin nagaa fi waliin guddachuu malee fedhii waraanaa akka hin qabne kaasuun isaanii deebii warra waraana biyya keenya Itoophiyaaf hawwan kanaati. Biyyi keenya Itoophiyaan biyya gaanfa Afrikaatti nagaa waraana buustu ta'uu addunyaan ragaadha. Sodaa kanaa kan qaban warri biyya keenyaaf seenaa oduu waraanaa malee oduu misoomaa nuuf hin hawwine waraana nuti hin barbaanne ofii isaaniif nuuf hawwu. Oduu keenya guyyaa har'aa guduunfuuf yaadi ijoon biyya seenaa dheeraa fi gootota biyya isaaniif lubbuu isaanii laatan kumaatama qabdu Itoophiyaa waraanaan jilbeeffachiisuun abadaan waan hin yaallamne ta'uu beekuun firaafis diinaafis dhimmi beekamuu qabu ta'uu ifaa fi ifatti beekamuu qaba. waan dhaggeeffataniif galatoomaa isiniin jechaa haga oduu biroo walitti deebinutti nagaan nuuf turaa isiniin jenna. Odaa Miidiyaa Intarneet filannoo keessan godhadhaa isiniin jenna.